ragaan hin jiru ta'ee ragaan hin jiru jedhi yookiin naan sobee kana nama dubbadhe naan sobee jedhi malee akkatti wal dhiisuun hin jiru as dhuftee soba sobdee ba'uun hin danda'amu abadan ቀልድ አይደለም እዚች ጋር ኦኬ ብራዘር ኧረ በስመ አብ እኛውን እንዳንተ እሺ ወንጌል እየሰበከ ኦኬ እሺ ስኒንከና ragaan sinikena ጥቆ መነ ደገፈታ እሺ ቶሎ በል አሳየን ጥቅሱን ንገረን ወይ ከፈለክ እሺ hojii ergamootaa boqonnaa shan lakkoofsa 3 hafuurri qulqulluu waaqayyo akka ta'e achirraa argachuu dandeessu dubbisaa. maal jette iskiyaatu viidiyoo bayinu agarsiisi yookiin masa bukkeen jiru ani yunan banaa koy maal jette meeqatti hojii ergamootaa meeqa hojii ergamootaa boqonnaa shan lakkoofsa 3 dubbistaa kan biraa ilma waaqayyoo immoo akka inni waaqa ta'e Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e immoo Yohaannis tokko isa disi tiksi ammaran nu deebiin ijoolleen kukkutaa tureeti tiksi ammaa nutti imisi dubbisnaati asirratti baasnee dubbisna eeshi hojii ergamootaa boqonnaa shan lakkoofsa 3 dubbisigaa dafii hojii ergamtootaa meeqatte hojii ergamootaa 5:3 haga 4 Aye. Namichi Ananias jedhamu tokko ture. Isuma kana miti? Sakana miti hojii ergamootaa boqonnaa shan lakkoofsa 3 dubbise. Maarree hojii ergamootaa 3 namichi Ananias jedhamu tokko ture. Inni haadha manaa isaa Safiiraa wajjin walii galee lafa qaban tokko gurgurate. Horicharraa garuu dhokfatee gar tokko inni ko ani ko waa'ee gurguruusaa waa'ee walii galuusaa sin gaafanne waaqayyo tokko karaa 3 mul'ate kan jedhu qofan barbaade malee waa'ee isa kana sin gaafanne ቢሸጥም ምንም ቢል እኛ አያገባንም ኦኬ ብራዘር አሁን አንተ ቀጥተኛ መልስ የለህም በቃ ሜቆ የመረገፈት ሲን ድብሳቶ ድሮ ብራ ድብስተ ሲምባሳ እሺ ድብስ ጋሩ ወንተ ድብስ ኩን ዋቀየ tokkotu karaa 3 mul'ate kan jedhu ta'u qaba yoo kanaan achi dhiisinu dubbisniyu ለከ ሻኒ ደውሽ ማስረጃ የሌለው ነገር በቃ ይብቃል እስካሁን ሰምተናል ብዙ እስቲ ድብስካ ባስቴ እየ አስፓሲካ ሞንዲስተ ሻንሳዲ ተንጀሩ ዋናት ኢሳት ጀተንጀሩ ነው ዋይ ጴጥሮስ አሳ ዋይ አፎሩ ቁልቁሉ ድብስካ ድብስተ ሚታለምባ አጌፈድ ጴጥሮስ የሙሰር አናንያስ አካአቲ አፉረ ቁልቁሉ ሶብዱፍ ሆሪ አራዳኬ ኢት ጉርጉር ኬሳስ akka of kattuuf maaliif seexanni yaada garaa kee keessa guute abeet ragana ka deebinke kun amma deebida rabbi sodaadhu deebitaa jettee fidattee dhufte kana waaqayyo tokko karaa 3 mul'ati kan jedhu qofan jedhe malee waa'ee Phexros waa'ee maaliif hin gaafanne waaqayyo tokko karaa 3 mul'ate kan jedhu qofa keessa miirree Chinamitire attamitti garaa kee keessatti kan maal ture Furi kaset lafa gurguramuuf dhiisu walii galanii gurguruuf dhiisu waan nu galchuun qabu wanta si gaafadhe waaqayyo tokko karaa 3 mul'ateera kan jette yookiin nan sobe jedhi karaa dheeraa nu deemsisuurra yookiin immoo ragaa fidi karaa kaanira wangeela macaafa keessa nu naannessu dhiisiti iddoo tokko qofa nu fidi ማስረጃ ከሌለ የለኝም ማስረጃ ዋሽቻለሁ 200 ምናምን ሰው አለ እዚህ ጋር በዚህ ሁሉ ሰው ፊት ማለት ነው አፎኔላ ይቀርበሉ ብለህ ሻዳን ያዝ አንተኛ አመጣ ደግሞ ጥሩ ነው አየሽ ድበዱ
Fidde kan biraa. Dubbadhu maal calliste? Koy baasan jira qashtii barbaadan jira dhageeffadhu. Sima callisee ma sagalee badee laata? Dhageeffadhu. Isuma kanadha. Ani maalin si fidaa jira beektaa hafuurri qulqulluu waaqayyo akka ta'e akka mirkaneeffattudha. Kan si fidaa jiru malee lakkoomsa sadii si fidaa jira. Waa'ee hafuurri qulqulluu kaaseeraan. Waa'ee hafuurri qulqulluu kaaseeraa. Hinjiru yookiin gadaan iitiit godhee irratti barreessallee jedhi yookiin naan sobe jedhi nama kana fuulduratti waa'ee hafuurri qulqulluu waaqa ta'uuf dhiisuu san nama ta'uuf waan barbaade ta'u beelladaa ta'u waaqayyo tokko karaa sadii mul'ateera. Kan jedhe qofa naa fidi. Kan akkas jedhu qofa ragaa naa fidi. Sumata baankeetiin dubbate ta'ee na fida ture. Maaliin godha reetoo gadaatti barreessita moo eessaa fidda? Hinjiru jedhi. Yookiin naan sobe jedhi uummata kana fuulduratti naan sobe jedhi adaraa. Waan naannessu dhiisiiti. Naan sobe jedhi yookiin immoo ragaa daayirektii ragaa naa fidi waa'ee hafuura qulqulluu dhiisiiti. Hafuura qulqulluu waaqa maali waan barbaade haa ta'u waan sana goshu. Obboleetti hafuurri qulqulluu waaqayyoodha. Ilmi waaqayyoodha. Garuu ilma nama fayyisuudhaaf mul'ataniiru sadan waaqa. Ani waa'ee isaas gaafateera. Beekaan hafuura qulqulluu siin gaafanne. Callistee madduu argite dubbisuu dhufte mootii wanta si gaafadheef deebinaa deebisuu dhufte. Andi ani ko callisiima waan sitti mul'ate iddooma yaadattu qofa naa dubbisisin hin jenne. Waa'ee Yesuus waa'ee waaqayyo tokkotu karaa sadii argame kan jedhu qofa naaf fidin jedhan. Malee ani waan akkatti natti dubbisi fidii. Waldaa keessatti ta'e. Quraanaa hadiisa keessaa gadi siyaasoo yoo saba dubbatan sobeera waan iddoo jedhani iddoon kun malee iddootti burjaaja ammitishi. Maal burjaajoof taree dukkanooftee sitti jaameeroo hubachuu hin dandeessu wangeelan dubbista akka gaazexaatti. Ati yuuballaan dooqotushi anamoo siidha kan deebii dhabee burjaajaa jiru anamoo beekaadha anamoo siidha. Mo'anatu tarii deebisee beekaa sitti fakkaate laata. Anaaf kan gaafachaa jiru sim kan deebii dhabe. Macaafni sagalee waaqayyoo macaafni waan tokko ragaa tokko deebii nuuf fiduu hin dandeessan. Kuna wallaahi uummata kana fuulduratti daqiiqaa meeqa hojii taasifne deebii tokko kan waaqayyo tokko karaa sadii ergame waan jedhamu tokko fiddee ban beektu. Xiqqoo bukkeen ittuu si quraatooti si qati. Itti si deebiin kee kun itti si jennallee malee beeka. Soba kee kanaan dhugaadhaan jennu shi nuti isa soba dhufe karaa dhugaatti deebii dhugaan isa kana jenna. Isa karaa dhugaarra jiru immoo dhugaan isa kana daandii kanarraan goliin jenna. Malee isa deebistee dhuftee naarrashtu. Naaf deebisi. Waaqayyo tokko karaa sadiin mul'ate. Waaqayyo tokko karaa sadiin mul'ate jette afuma kee. Fidi deebisiiti. Maxaafarraa naaf fidi. Kun dhugaa miti jette mini san sii fide mee dhugaa natti mi. Meerre ishaatumtu dubbisi moo qubee waan biraa dubbise laata. Afaan Oromooti miti natti amma fiddoo hojii argamtootaas. Inni Silemaati osirraa fiddes. Natti qolaasiyaas maal jettes hundi isaayyuu waa'ee ani gaaffii si gaafadheef deebii ta'uu hin danda'u. Gaaffii si gaafadhe waaqayyo tokko karaa sadiin mul'ateera kan jedhu ragaa naaf fidii kana qofa dhalaa gaaffiin koo. Malee waan biraa si gaafadheera. Yosa wanta akkasii jira macaafa maarra jira. Iski warri viidiyoo baasuu dandeessan viidiyoo baasaa fi iddoon amma akkas jedha taanaan dhuguma beekaan deebii kana deebiseera jenna. Hin jiru taanaan immoo sobeera jedha uummata kana fuulduratti. Namni viidiyoo baasuu dandeessan isti baasaa. Hojii argamtootaaf qonna shan lakkoofsa sadii akkasiin jedhu. Yookiin anatu lafa haqeetti barreessallee malee beeka hin jiru wanti kun. Sirrii miti jedhi. Ilaa hunda baajiraati ilaalam. Kun ragaan baajira waan ta'eef ilaali gaa atumti ilaali yookiin anatu sirrii miti moo situ sirrii miti mee ilaali waaqayyo tokko karaa sadii mul'ate kan jedhu jira ala barreeffama sanarra. Hafuurri qulqulluu waaqayyoo ta'uu isaa mirkaneeffannaan siin jedha obboleetti gurrichi hin jiruunni. Waa'ee fuuraa si gaafadhe ani amma ammaatti gaaffii si gaafadhe waa'ee hafuura qulqulluu si gaafadhe sin gaafanne waaqayyo tokko karaa sadiin mul'ateera kan jedhu naaf jennaan hojii argamtootaa boqonnaa shan lakkoofsa sadii naa kenniti kun nola ba'ee jira laali mee sana moo argaa hin jirtu laata.
Waaqayyo tokko karaa sadii mul'ate kan jedhu yoo ta'e dhugaa dubbatteedha anatu sirriin dubbisneedha anatu sirriin dubbanneedha amma immoo sobeera jetta waaqayyo tokko karaa sadii mul'ateera kan jedhu yoo jiraate dhugaa dubbattee yoo hin jiru ta'e immoo nan sobe jetta shi malee callisee akkas ilaali dubbisi shi waaqa waaqa tokko jenneeti dubbannanii kuman siif dubbachuuf ture. Shimee dubbisi ka kun laali argamaa jira miti sham hankoo sirrii miti yoo ta'e hankee sirriidha yoo ta'e ishimmoo laali kankoo sirrii miti macaafichi waan inni kassaammoo laali. Anaaniyaa bakka Anaaniyaas akka ati hafuura qulqulluun sobduuf horii araddaa kee itti gurgurte keessaas akka dhokfattuuf maaliif seexanni yaada garaa kee keessa guute jedha. Anamma waa'ee seexanaa waa'ee maal waa'ee Anaaniyaas gaafadheeraa daraa rabbii waaqayyo tokko karaa sadii mul'ateera kan jedhu. Namni macaafni sin bukkee jiru akkas jedhu yoo jiraate nuufida waaqayyo tokkotu karaa sadii mul'ate kan jedha yoo ta'e hojii ergamtoota boqonnaa 5 lakkoofsa 3 akkas jedha yoo ta'e dhuguma fidaa nutti agarsiisa. Beekaa tumti immoo viidiyoo baachii kun si guddisna yoo si bira jira ta'e si guddisnaati nutti agarsiisi. Afuricha dubbisin siin jedheen. Lakkoomsa afuritti fufii dubbisi akkuma sadii sana dubbiste. Ahmad video kan keja fi sabakatan nagamu yoro video bana meran sih ati wakat Amilee sinamanti kaleessa dhufe kanatti mormitan angalo dhugaa rabbii amantaadha jettanii sirraa hundi keessan. Amantiin itti amannu kun amantii kaleessa dhufe ta'uusaaf ragaanaaf deebii gaaffii lammaffaa ammas deebisiiti. Yoo sammaa deebisuu dadhabde amantii isin itti amantan kun amantii kaleessa dhufe kan jedhu fidi natti agarsiisi beekaa. Yoo dhuguma kun jiraate islaamummaan amantii kaleessa dhufedha. Sammaan dhabde jenneshi nama gara fudhatu beera jechuun qaanfatte insaalfatte waan ta'eef akka nama tokkotti si hubanneerra sobdeetta shi maal goona kan immoo amantiin islaamaa amantii jarri kun amanan kaleessa dhufe waan jedhu naafidi ragaa deebisiiti yoo macaafarra jiraate dhuguma kaleessa dhufe yoo ta'e amantiin kam akka kaleessa dhufe atis beekta anis beekna ummanni addunyaa kana guutuun namni sammuu qabu hunduu amantii kaleessa dhufe kam akka ta'e hin beeka. Maali postiin booda waggaa 600 booddee Muhammad kalaqe miti arabatti. Iski wanta akkas jedhu fidi kan ragaa fidi Muhammad akka kalaqe fidi. Kun dhuguma jiraannaan ati dhuguma beekaadha shi sasilaa sobdeetta isa kana moomee dhugaa baddu. Fidi kaadha fi sammaa. Kana beektu taanaan maal amantii kee maantiidha jettee amantaree filma kanumayyuu sin barsiifne isaanne. Ani beeku yoo ta'e ishina barsiisi akka Muhammad kalaqe natti agarsiisi ragaa baasi. Muhammadin ingante karram baati kunoos guddiseera beekaa sobin soba lammaffaan sobin ragaa fidi. Ni ragaa masagaleen koo jira abbaa? Jira. Waan gaafatamte qofaa deebisi.